erga gaafa oggaala maatii warri aangawoonni mootummaa cubbuuna jaadhaa hin galchine jechuun himne. Bakkeedhaan qofaa gadi baanee iyyuutu hin ta'in keessaanis rabbitu nama argaa gaafataa turre namoota hedduu gaafataa turre. Torban lama keessa galuu torban sadii keessa xumura ji'a kanaa ji'a tokkoffaa irratti maal jechuu takkaan himne. Haa ta'u malee aniyyuu haasaa akkanaa kana fudhee baga gammaddanii baga wajjin gammannee ijoolleen galuufi jedheen dubbataa ture. Sana booda dubbiin akka tokko taanaan aniyyi baga gammaddanii kana dhiisee ta'aa ture. Haa ta'u ammas waan kanatti jiru dhaamii ijoolleedhaa dhaamii fi jedhanii dhaamsa. Dhaamsi sunis galmee eegallee jirra jedhanii dhugaadha galmeen eegalamee jira. Warri isin biraan geenyes rabbiin isin biraan ga'u. Galmee eegallee jirra ijoolleen tokko tokko isin hin beennu imbaasiis hin beennu mootummaas hin beennu maalis hin beennu jedhaa jiru jedhani. Jechi kun akiid dhibbaan dhibbatti nana mana kanaan dura malee amma miti aangawoota mootummaa miti waan imbaasii fakkaatu miti nama jara ziyaaruu dhaqeeyyuu ijoolleen kun nama jara ziyaaruu dhaqeeyyuu yookiin immoo nama kaartooniidhaan bishaan geessaa fi ture yeroo baranaa gargaarsi godhamaa fi ture sana jarayyuu akka leencaatti qooda leencaa kennanii fi simataa turani. Ijoolleen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiranu abadan abbaan fedhe yoo dhaqe hin gammadu malee nu biyyi keenya Itoophiyaa miti sin jedhanu mootummaa sin qabnu hin jedhanu abalu malee abalu nu galchu sin jedhanu maaliyyuu hin jedhanu. Dhugaadha yeroo dura qaraaraa sana yeroo qabaan jalqabu sana haayilaandii duuba darbatama jedhan jarrin baasii isin hin beennu nuun jedhanii Allahu alam ani jikoon argineen an nama na gargaaruu dhufe tokko sin beekuu deemii hin jedhu gatiteef jarris hin jedhu jedhee inamanus inamannes garuu jara hin baasiitu jedhe kana an ijoollee irraa nageenyaan viidiyoo jaraas hin argineen sagalee jaraas hin nageenyaan kan jarri sin hin beennu jedhan. Almuhim ergaanan dabarfachuu dhufe obboleewwan keenya mana hidhaa keessa jirtan abbaan barbaade dhufee sina galmeessu. Saba adda addaa yani Oromoos akka Oromootti Amaaras Tigraayis Guraagees maalis qobaatti galmeeffachuun jara gaaffii isin ittiin ta'in barbaadanu maatiidhaan galmeessan isinuma yaadatanii maqaa jaraa maqaa keessa waamanii galmeessuun waan guddaadha. Hin jiru inafini fanaa sa'uu dhufe malee abbaan barbaade anituun dhufee isin galmeesse isin akka waan isin galchuutti gammaddu malee sa'aatii kana mubaarik maal hojiin isaan jettanu nan beeka. Ammas warra isin galmeessuu dhufu waa tokko naa seenaa dhaamiif jedhamnaan isinii dhaamuu dhufe meemee ilaalla. Warra isin galmeessuu dhufu qaama fedhe yoo ta'u qaama mootummaas ta'ee gilliis ta'ee warra Saudiis ta'ee warri xariiqal karji galmooftaniittu galmaahuun galuu miti rabbiin isin galchee jennaan gammanna gammachuun nama hunda ijoolleen mana hidhaa Saudi Arabiyaa galaniiru kan tokko namni jechuudha galaniiru jechuu isin galtanii iyyuu yaaddoon keenyan dhaabatu warra bakkee jiranuuf warri bakkee jiran iyyuu galuu qabu isinii miti warri bakkee jiru iyyuu haalli mijeeffamee fi tikeettii kutachuu ta'us galuu qabu kanas warra kana yeroo galchee ka'ee mootummaan Saudii warri kun irraa gallaan warra afees qabee hidhaatti galchuun isaa beekamaadha. Kanaaf warri bakkee jirtanus of eeggataadhuma qoqophaa'aa warri hidhaa keessa jirtan immoo galmee eegallee jirraa jedhanii namoota lama sadii haasofsiiseen jira. Fakkeenyaaf xariiqal karjii fi shumeesii bakka tokko galmaaheera kun dhugaa jiru. Galmaahuu jechuun immoo galuu jechuu miti. Ganaa foormii guutu. Foormii guutu jechuunis galuu jechuu miti. Isinii galee kanaaf yoo danda'ame warri mana hidhaa keessa jirtan dhiifamaa wajjiniin viidiyoon isin waraabdanii baga gammaddan nuun jettan isin jiru waan bor deebitanii immoo ammas boohaa sagalee nuu ta'a jechuun keessan hin namne wanni isin gammachuun ittiin tan hin jiru. Xariiqal karjiin keessaa galmaa'eef bakka biraatii galmaa'eera jechuu miti. Waa'ee shumeesii jiddaa beektu waa'ee mana dheeraa yaadu beektu moo anaatollaan maal ollaa isa jedhan sana jammartan
nam tokko gadi baatee hin dhageessa yoo ta'e gaafa biyya galte shukran jedhi sujuudii bu'iitii rabbii kee galateeffadhu mootummaa isa si galches galateeffadhu kun mirga keeti anuu gaafa isin galtanii dhuftan galatoomaan jedha akkuma nama iyyaa turettan deebi'eetan galatoomaa jedhaanii anis gaafa isin galtan amma maal isin galateeffannaan isin warri mootummaa biyya bulchanu isin galchuu dirqama qabu yaa jala keenya yoo isin hattuu taatan iyyuu yoo isin mana namaa cabsaa qabamtan iyyuu mootummichi biyya sanaa dabarsee mootummaa keenyatti kenna taanaan mootummaan keenya akka murtee biyya keenyatti sitti murteessee si hidhallee malee dirqama biyyatti si galchuu qaba. Ummata mirgaa bitaa keessan hin beekin namni barate mirga isaa gaafata jedhanii hayyoonni yeroo haasaan barachuu dhabuun keenya hunduma keenya miidhe nama baratetu mirga isaa beeke gaafata bartanii waa kan keessa kaa fuudhamee birriin kan kee fakkeenyaaf birriin ati hojjetattee lafa kaatte tokko 100,000 lafaa qabda sirkaa saamamee kee yookiin sirkaa fuudhamee kee yookiin immoo uffanni kee baafadhu namni tokko sitti dhufee wattaaddarri poolisiin ta'us mootummaan ta'us uffata kee ofitti baafadhu sin jennaan uffata kee ofitti baafattee uffadhu jennaan immoo uffattee baga gammaddani baga gammanne jechuudha kun bakka biyyatti galuun mirga qabdu afaantu nurkaa gatame nama nu dhaga'uu dhabne malee mirga biyya keessanitti galuu abbaan fedhe isin dhawuu hin danda'u isinii galee mirga biyya keessanitti galuu abbaan fedhe isin dhawuu hin danda'u garuu laayivii kan isin baga gammaddan inni waraabdanu yeroo dhaxxanii finfinnee keessan yaa waslaatochi maneedhaa keessa teessanii akka namni ijoollee kanaa sagaleen taane warri xariiqal karjiidha baga gammaddan jettanii waraabdan sun badii guddoo dalagdan ana caala gammaddu waslaatochi na caala gammaddu ayyeega baga gammaddan bakkalas xariiqal karjiidha viidiyoo wayii waraabdanii dhaqan namas gadhiiftaniittu baga gammaddanii galmoomnee irraa jettan miti maasha allah anis xaaxaan irraa cite gaa jabaadhaa bakka ashoo baga waliin gammanne inni nu barbaannu waa birrii wayii nuu kennitanii miti kan nuti iyyaa jiru anarraa waan barattanu yaadattanu barreen gaddaa yeroo isin hidhamtanii jettanu ol bahee aangawoota mootummaa wayiiyyuu guyyaa 14 keessa hunda jalaa galchaa jirraa naan jedhe baga gammaddan baga gamman jedheen iyye achi ijoolleen numa sana keekaniiru mubaarak dhiisii baga gammaddan hin jedhinii maal argitee jennaan guyyaa 14 keessa galchuufi naan jedhan akkana dhaga'ennaan laa kana amantee akkana hin jedhinii naan jedhan ijoolleen ayina sanattis ummata lamuun manatti naa seenaan jedhaa ture ummataan garuu ummanni waan arge qaba kanaaf jedhe kanaaf ummanni jala deemtanii sheer gootanis ummanni kun mataan nagaa miti warratti keessa taa'ee baga gammaddan baga gammanne jedhu kuni bishaan keessa taa'ee bishaan deebota deebi'ee bor immoo teenyee immoo wal ilaalla warri xariiqal karji jirtanu meeca ijumaa wal ilaallame akka shumeesiin itti jiru beektu moo hidhamtoonni keenya isin qofa sanuu nama 1,000 fidaa sheer godhaa nama 1,000 fidaa sheer godhaa jedhabbo Abu Musab mee kottu gali la bayi deebii mee warri maleedhaa keessa jirtan mee kottaati dubbadhaame waa'ee baga gammaddanii kana baga gammad maal argitanii gammaddan galmaa'uun galuudha ganaa foormii si eeggata ganaa yoo barbaadan keessaa funaananii isa kanatti kaan isa kan galchu nu gaaffiin keenya gaaffii nama 100,000 malee gaaffii waslaattota xariiqal karjiin keessa nama 1,000 2,000 miti gaaffiin keenya yaa boleesso saahiban keessaa qabaan fedhu saahibni koo achi taa'aa barbaade an gaaffiin koo gaaffii saahiba kooti miti gaaffii nama bilbilaan ittiin haasa'uu miti gaaffiin koo gaaffii lammiilee keenya hundaati maal jechuudha maleedhaa keessa teessanii baga gammaddan jechuun nuyyuun dhawwaa naa oolanii abboo maaliin deemale natti bakkaan isin dura dhaabadhaan bakka ta'utti hin taa'u waliin jenna bakka hin taanetti hin ta'u an baasii xiyyaara keessa teessanii akka baga gammaddan nuun hin jenne
yoo dhagge gurra qabaatan dhageessanii xiyyaara keessa teessanii baga gammaddan nuun hin jedhina galaa hojii keessan deemadhaatiin qeetti galaatii karaa nagaa an baranan nasin ilaaf barana wayii jarri mootummaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nama 40 galchineera jedhanii 40 isa ta'u 4,000 2,000 isa ta'u 5,000 dhugaadha galchaniiru yeroo sana keessa namoonni hedduun gadi baatanii Abu Musaab laayivii kanarraa bayitii deebii kottu bayi deebii siifan ergaa close naan jedhaa jira irraa bayi deebii lakkoofsa tokko barreessi yaada keenya yoo maneedhaa keessa jiraatte barreen gaddaa yaadattu yoo ta'e ijoollee 40 galchinee jedhan jarri mootummaa ani immoo lakkoofne waan ta'eef ijoolleen galuu quba nan qaba 40 ta'e 40 ta'e hin beeku agalatooman galchaniiru garuu ijoolleen galaa turan sun maal jedhaa turan yoo yaadattaniif warri sagalee nuu ta'a turtan baasii keessa ta'anii Mubaarak Musammaa Yaasin Abaluu Muniir Maaloo Sigimoo Show maal galatoomaa nuun jedhaa turan nan bifne takka maqaa koo hin gammanne takka isheen isin jalaan gooneen nu galata akkasiin nu galateeffattan ummiti gaayaa isa iyyuu hin barbaadu'an manidhaa keessa teessanii galatoomi Abaluu sagalee nuu taate naan hin jedhin anaanu siin jedhaa jiraam kun dirqama keenya dirqama kun baataa jira dirqama namummaa walirraa qabna dirqama baataa jirra nan galateeffatin achi keessa teesse maal na galateeffatta rabbii kee galateeffadhu rabbitu si intinaa jedhe rabbitu funyaan na qabee jennaan si sagalee si taa jiraan sagalee eenyu na dhaga'uudhaaf haa ta'uudhumaaf jenne rabbitu funyaan na qabnaan sagalee si taara jaalladhee miti yan si galee rabbitu kan hin rabne na godhee akkan si iyyu na godhe malee firooma kee qabaadhee neettii naa guuttee yookiin gadi bahee na galateeffadhuufi miti gadi baatee ustaaza baluu keenya Mubaarak Musammaa hin jedhin siin jedhaa jira man waa biraa dhiisiiti nuun galateeffatin us jedhi gali yookaan an argame oggala manidhaa keessa teesse amma dhugaa rabbii dubbanna yoo jenne oggala manidhaa keessa sheer godhaafi sheerii 1,000 jedha san hoji keessa taa'ee sheerii xalabatadhu rakkina kee himadhu hasaadhiisi itti muddiiyyuu am silaa akkanatti jirre boo silaa kan sa'aatii kana boossee dhufanii nu galmeessaniiru nu galchanii ta'ee dhiisanii ta'ee hin beennu jettee silaa boossee imimmaan kee nutti agarsiisuu qabduyyi baga gammaddanii gammachuu sin dhageessisuu fi sheer nuu godhaa maal nuu godhaa jettu ijoolleen hin beennes dhufee sheer si jalaa godhaa ragaa ofitti baatan jechuudha bakka mootummaan isin galchaa jira jechuudha maali nutti boosture mukatti booyiti jinnitti Abu Musaab meemee close wala finfinnee keessa biyya abbaa keessanii keessan mootummaan dirqama silaa baachuu qabu turee kee baate bakka dhugaan jiru kanuma mootummaan dirqama silaa qaata baachuu qabu reef baate malee wanni aaraa wayii maal biyyichi kan mootummaa biyya bulchaa jiru qofaa miti keetis kootis obboleessoo biyyi Itoophiyaa jedhamu kan isa mormuuti kan isa deeggaruuti kan isa siyaasa keessa hin jirreeti kan hunda keenyaati biyya keenya walooti eessa geeffamna ree yoo biyya keenyatti nu galchine mootummaan Suudaanii geeffamna moo Aljeeriyaa geeffamna rabbitoo Itoophiyaa keessatti nu uume biyya abbaa keetiitiin waa keetiin borsaa tokko fuudhanii borsaa tokko si kaa'uudha kun malee wanta addaa wayii sii godhame hin jiru baga gammaddaniin warra kan yeroo jiran Ameerikaa deeman baga gammaddan jedhaanii biyya baqaa keessaa gara biyya sadaffaa argatan sii galee tola biyya namaa tola kennamaafii jira warra biyya faranjii keessa jiru biyya namaa tola fudhate isin baga gammaddanidha yoomiyyuu nu warra akkaataa hin qabne bakka hin qabne akkamitti baga gammaddan waliin jechuudha gadi baatanii jennaan warri waslaataan bakka jettanus maal argitanii sheer gootanii jala ummata mataan nagaa miti ummanni kun mee maaltu gammachi kottaa dubbadhaa warri xarii qalqaldi keessa jettan kottaan baay'ati seenaati waan isin gammachisa kana ummatatti maaka anis gammadeen calluma jennaa wal geenye erga gammaddanii gammachuun immoo utuma isin xarii qalqaldiin keessaa hundi keessan galfamtanii warri shumeessi isin hin gaddisiisanu namni keenya amma dhukkubni koo dhukkuba keeti madaan kee madaa kooti waliin jechuu eegallutti yoo malqiyaamaa rakkinni nurraan dhaabatu nan beeka hundi kee gaafa galte utuu xarii qalqaldiin keessaa mootummaan amma hunda kee galche akka dilattee yaadannee obbolaa kee nan beekaan tokkoon kee na galtee jette
booleen nageesse suyyuudii buuta malee takkaas garagalteeyyu miidiyaa carraa miidiyaa argattaniyyuu mootummaa keenyaan galateeffannaa jettan malee hayyee namni nama galateeffanne rabbiin isin galateeffatu baga galateeffattan mootummaa maaf galateeffattanii miti mootummaan nu galcheera galatoomanuu warra hafantu jiru immoo nu caala rakkatantu jiru jechuu maal tarra bakee luugame arrabni kee luugama mubbo macaanyaan duwwaan warri gale achi buutee nu kaadhamameen jarana nu gargaareen leen jenne invaayitii nu seenaa mee rakkoo mana hidhaa biyya keessa taa'an waasaa ofiin dhufee nagee ofiin dhufee na arrabse bilookiin godhaan nama arrabsu rabbitti kennetan bilookii godha nama kudhanii ol leeksera naawwiin dawalee mee feesbuukii na jabaadhuu jala galiiti sheer godhi viidiyoo waraabaaru nan jedhe nan irra gale dukkana innaan bilookii keessa gale maqaan isaanii argameen nan bilookii keessa maalan godha gaa'ilaa keessa jira bilookii irraa nan kaasa kan qaba garuu nan kaasa edeen kaasa na arrabsaa turani an kunis natti nagaamne inuman iyyaa jira maal kan isin ganamaan gadi baatanii baga gammadde baga gammanne tan maal likkiitti isin galchaan hojii keessatti mayoo didde taayidan nurraa sees gaafa galte nu yaadattu nu ituun ta'in obbolaa kee warra manedhaa keessaa yaadattan warra biraa galtan iyyuu takkaa hintaniin beektan isin gaafa carraan hireen isin qaqqabnaan birris kaffaltanii gubboolaan galtan akkasin obbolaa keessan yaadanne dhibbattan beeka akka gooti gadi baatisaati danfur miidiyaa irraa walii iyyuu silaa kan lafarra gangalachuu qabu isin inni haxanii boolee keessan waan isin ayyarii irraa of darbattanii fa'i ajaa'iba hojjettanii seenaa hojjettanii obbolaan keenya dhumaa jiru jettanii iyyitan hin malan waan isin galatoomaa nu galchuu keessaniif lash galatoomaa nu galleerra mootummaan keenya galatooma gaaf tokko gaaf tokko OBN sagalee koona jalaa dhossee jira jedhan hadhani madha wallahi OBN sagalee koona dhossee jira yoo soba jettan ragaa tokko isinii dhiyeessaa gaaf tokko waa'ee ijoollee Liibiyaa mana hidhaa keessaa ba'u irratti ijoollee Liibiyaa mana hidhaa keessaa maallaqni kafalame ba'aniyyi akka jarritti ba'anii nama wayii gaafatanii haasofsiisanii bakka dubbii wayii ka'ee akkuma ta'etti ka'an affeeramee jennaani sagalee koo hunda isaa hawaasa biraan geessumoo jennaani moo irraa kuttuun jedheeni lakkii sagalee taasofte maa waa'ee siyaasaa saartamoo waa'ee namaati waa'ee gargaarsaati kanaaf sagalee kee guutummaatti nama biraan geenyaa naan jedhani eenyunni yoomi akkamitti nan dubbadha isinii galee jennaan jechuun waan ishi jennee akkuma namaa waan of qaqqabu naamni kana naan ta'u akkuma isin argitan kana kunuun sulul jedhee man laayifii seena malee waa dibadhee dhiqadhee obboleechee mataa filadhee galuun beekan mataa korra wana waa meeqa jedhana isin targaayu anni utaalee dhuman galaan achi waan naqee dhuman taa'e akkuma uffadhee jiru taa'e maal OBN maa inni miidiyaadha kanuma kalaas bakka laayivii dhufa kooti kalatti bilaa jira sagalee koo hawaasa biraan ga'uudha sana booddee jechuun waan haasofnu waa'ee ijoollee bakka adda addaatti kufanii afaa jiranu waa'ee lammiileen keenya bakka adda addaatti rakkataa jiranu waan kana irratti mootummaan maaliif akka hojjetaa hin jirre mootummaan kun yeroo jalqaba dhufu akka inni hawaasa hidhamtoota caatii wajjin waan kontiroobaandii wajjin qabame iyyuu xiyyaara isaatiin fudhatee galee jaallatame amma immoo akka inni dagatee jiru akka inni waan tokko keessa babaanee dubbanneenaan miila bakar waaree ta'e sagaleen kun achi buuteessa dhabamsiisan guyyaa gaafatan gadi ba'ee madheeraa hin himanneen kunoo hawaasni silaa miidiyaa OBN irratti na argu asittis na argaa jira sini galee ilmi namaa na kabajee ni wajjin jiraataa jirra kunoo inni kabajan beenne bilookii keessa taa'aa jira kanaafi OBN hin dabarsaadhaaf miti akka namni sun hin beeka haa ta'u garuu carraa laayivii argattanitti carraa akka bishaan aggaaroo argattana yoo argattanii dhugaa jirtu dubbachuuni dhugumatti namummaadha namaaf yaaduudha obbolaan keenya Saawud Arabiyaa maneedhaa keessatti dhumaa jiru eeyyee dhumaa jiru furmaanni maali warri mootummaa irratti hojjetanii namummaan itti dhagahame ummata kanaaf
akka garbicha ta'an jeni gale ummata kanaaf ajajamaa ta'anii hojjechuu qabu. Mootummaa ummanni jaallatu kan ummata hunda ija wal qixaatiin ilaaluu fi sabaaf sablammootas ija wal qixaatiin ilaalee warra rakkatan kana amma laa mootummaan kun yoo ijoollee kana galchee hin galateeffataan malee intinaan jedhamu. Warri kun biyya balleessu gariin bakkee taa'e maal jedha warri kun biyya balleessu warri kun maal godhu lakkii ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiran warra biyya balleessanuu miti dhugaa rabbii dubbachuudha. Warra biyya ijaaraa ture warra harki jaraas qalbiin jaraas waa ijaaruu malee waa diiguu beeku miti. Hin jirti waan tokko badii hin qabu tokko waslaataan tokko bakka viidiyoo kool minaamin yeroo dabbaramee jedhe yeroo xabshaanee jedhe yeroo reetti isaa biraa ol deebi'e gaala isaa biraa ol deebi'e akka inni jabalatti ol ba'ee neetwoorkii barbaaddatee faatee viidiyoo bariidhaan haasee bakka as jaalladhee maraadhe akka jedhan nan beekaa tokko. Kun immoo rabbitu jara gaafata malee mootummaan jaran gaafatu mubaarak jedhan gaafatu. Muraasa jarrinuu muraasa isinii galee jarriyyuu muraasa yeroo xabshaanan bakka jira miti jaballee barbaaddata beela qabee taa'ame Dubaayitti achi Dubaayitti rabbi fuudhee irra caalaan Dubaayuma dabalamee loo faate jirtaati lakkoofsa immoo keetii naa kenna sin arge manaamaan si arge manaan bakka jana inni iyyuu dhimma jaraati kun dhimma nu laallatu miti kun waan dhuunfaa jaraati nu laallatu isinii galee malee warra biyya ijaaru intanaan kun ijoollee Saudi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf warra biyya diiguu miti warra biyya ijaaru. Kanaa jennaan akkasitti hubannee haa jennu callistanii baga gammaddan akkan jennee wanni gammadame tokkittiin hin jiru gaafa rabbiin isin galchee jedhee gammannaa waliin gammannaa viidiyoo baga gammaddanii mana hidhaa keessa teessanii hin waraabinaa wanni gammadamu tokkittiin hin jiru. Yeroo galtan dubbanna yeroo galtan isin galchanii fixan baga gammaddan waliin jennee wal eebbifnaa. Gammachuun immoo warra hidhame qofatu hin ta'in warri bakkee jiru iyyuu ganaa furmaata barbaadu. Mumkin innaa isin galtanii kaatan warri bakkee jirtan warra bakkee jiran immoo bakkee keessa yoo buusanu kan keenya iyyuudhumaa oo maal gammachuu nu labsitu. Waa'ee Saudi amma gaafa inni bakkee jirus furmaata argatutti itti fufaa sagalee isinii ta'uun malee inni mana hidhaa keessaa qofti galuun mana hidhaa duwwaatti galchuu hin ta'u. Warri bakkee jiru yawwana karoora itti baafamee jira. Iddee geessu dhabee dhaabe yoo dhaabe iyyuu qaba. Iddee geessu dhabee dhaabe malee maa isin warri bakkee jirtanu ahsan naas itti masriin yaani namaa ol taatanii hin dhiifamne bakka dhabe mootummaan mana barumsaatti dhee madrasaatti dhee gaabbuu nafuyyuu gaayaa. Isin hidhuu kana gaabbuu iyyuu namne mootummaan Saudi. Maam ruuzii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ruuzii kiiloo 10 illee taatu guyyaatti mana hidhaa kana hundatti kennaa jira. Agabuu ta'an jirtan. Yoo guyyaattan tokko illee nyaachuu ta'e maa baajata isaatiin kun. Isinii galee isinii dheewwan inni qallabuuf jira maa birrii meeqa abbaa guyyaatti nama 100 kanatti guyyaatti yoo riyaala 100 baase kisaaraadha biyyattiitti kanattiin godha. Kanaa jennaan gaaffii gammadamu gaafa singaltan ta'uu qaba. Warri viidiyoo kana dhageessan hundi sheer godha. Warri mana hidhaa keessa jirtan walitti himaa. Macarrashaan sinitti maalala macarrashaa dubbii mubaarak guyyaa lama sagalee nu taatetti galatoo minaan hin jedhinaa. Yaa Rabbi jedhi du'aa hinaa kan namarratti naa dubbattee dhiiftee dantaa keeti. Macarrashaan sinitti mee macarrashaa dubbii sinitti maal. Galatoomi kan sagalee nu taatutti naan jenna. Yoo garaa qabaattan biyyatti jedhaa dhagaatti. Waslaattochi. Akkasii yoo jarri isin galmeessuu dhufanii amala qabeessaan seera qabeessaan amala keessan hin quufamne sanaan tasgabbii keessan bareedaa sanaan tasgabbaatii hayyee jedhaa maqaa keessan himadhaa galatoomaa jedhaanii gadi qabaata achumatti galatoomaa. Abu Musaab medee qalaman siinaa saa lakkoofsa kee ergime. Abu Musaab lakkoofsa kee yoo dandeesse komentii irratti ergime siin dawwala. Siifan dawwala Abu Musaab mana hidhaa keessa irratti fakkaata nama si galchuu dideen taa'aa jira. Mee lakkoofsa kee ergi yoo dandeesse komentii irratti siifan dawwala. Eegaala lamaan tokko reefu keessaan dhabu. Kanaa jennaan yeroo jara dhufanii amala keessan bareedaa sanaan simadhaati galmahaati du'aa kadhaafi rabbi sina yaadatu nungatinaa
jedhaadhuma nagaadhuma taasaa namni waa barbaadu gaduma jedhee waa barbaadaati sini galee hin aarinaa kan hundamaa gatamne hin jedhinaa yoo dhugaa ta'e gaalaa yoo dhugaa ta'e an ammas dhugaadha sinin jedhaa jiru yoo dhugaa ta'e ni jedhaa jiranu akka ijoolleen kun tasgabbaa'anii yeroon baasiin naqesi haasaa biraa haasa'uu dhiisanii dubbii ofitti xaxuu dhiisanii galmaanu jedhan hin baasii miti jara keenya yoo abbaan barbaade kana deemaa wayii waraqataaf iskibritoo Afrikaa qabaate kabajaati galmahaafi yoo inni maqaa keessan abgaan geella manila keessa jirta la manila keessa jiru bakkee manjira yooyee yaaduma keessa maashaallah na tolee obboleessa keenya wallahi dhugaadha dhimmi ijoolleen manila keessaanii wanta argaadatti barsan sun baay'ee nu warii dallansiise yooyee deebinaanii wanti galmeeffamaa jiru kun amma achi keessaa haala manaan qaba quban qaba jechuudha wanti galmeeffamaa jiru kun waan akkana jedhamee furmaata kaa'amee irratti gadhee qabatama godhame wayiin qabu. Sabni Amaaraa saba Oromoo saba Tigiree jedhamee addaan baafameetuma galmeeffama kan galmeessu Suudiidha malee ambaasiin tokko wanti ni dhaqee akkanan galtanii jedhee wanti inni haasa'eef hin jiru. Suudiitu galmeessee jennaan inni jedhe gadi bahanii maaliif waliin dawwitanu kaa maaliif viidiyoo kana yeroo argitanu maaliif waliin dawwin Nawaarra amma dandeenya nawaarra warra jawaala qabu Afrikaa qabutu iyyee akkuma barbaade gadhiisaa garuu wanti hin galfama jedhame tokko hin jiru galmeen erga gaafa mijara achi keessa gala nuti hima galmeeffama. Kanaafani maa namni ana caalaa dogoggore hin jiru man maa kudha furee jara hidhamanitti baga gammaddan jedhee gadi bee iyyee jennaani ijoolleen nyaachuun kaanee maal argitee baga gammaddan hinuu ibsitanaan jedhani aniyyuu dhugaadha akka jara jedhan ta'e dubbiin maal baga gammaddan waliin jedhamu. Jechi kan kee malee dubbataa baay'ee na gammachiise maaliif namni tokko sammuun qabu hatta kan bakkee jiru ganullee kan bakkee jirullee kan biyya biraallee jiraatu social miidiyaa kanatti maal godha isa beekte kunneen sabni galeera jedhee miidiyaan garaagaraa qabaataa ture isa duraanii jechuudha kan jeessa galiin duraa isa akkasii sheer godha kuni gufuu uummata Oromooti ta'uudhamu gufuu uummata ijoollee Suudii maleedhaatti miidhamaattu ta'uudhamu kaayyoon uummata kanaa maanni jechuun na yaaddessaadha. Galatoomne obboleessa koo yaadni kee sirriidha yaadni mokotii wal fakkaataa ulfaadhu mee warri hidhaa keessa jirtan yoo jiraatani yoo invaayitiin didellee lakkoofsa keessan ergaati dubbiin sabaan qooduu kunis annatti hin tolu ijoolleen kun sabaan tun ta'in Itoophiyaa gadi ta'anii biyyi qabamanii hidhamanii na funaanamanu ani achi keessaa dhugaa rabbi seetti mula ilmaan Oromoo qofti funaanamanii galanii warri kaan hafuun gammadu garaa keessa muradhala dhugaan sinitti hima isin ijoollee ilmaan Oromooti jedhamanii warri saba biraa taatanii afaan Oromoo dhagaartanus dhaggeeffadha ani ijoolleen ilmaan Oromoo qofti achi keessaa funaanamanii galuu iyyuu gaayaan gammadu namni kana godhu iyyuu hin jiruuti yoo achi tambisuu ta'e malee funaananii inni kun gaaffii biraati isa kana yeroo biraa ta'u amma xiinxaluun hin ta'u waan ta'e callisanii xiinxaluun hin ta'u maaliif sabaan addaan qoodamanii galmaaniin inni waa biraati isaa waan godhaniif jaratu beeka ilaallee hubannee boonya kamiifuu gaaffii keenya gaaffii sabaatii miti gaaffii Oromoon eegalu Amaan achi taafuu miti gaaffii Tigreen achi tafee Affaar jedhamu miti gaaffii lammiileen keenya Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiranu biyyatti galgaa kana sheer walii godhaa abbaan barbaade dhufee sin galmeessu galmahaa garuu waa biraan seena achi keessa teessanii baga gammaddan gammannee irraan hin ta'u gammaduun keenya gaafa sin galtanii nagaatti yeroo gaarii naa qabadda.